እኔ ፍለጋ ያቁም አስቁሚልኝ ባልሽን አስቁሚልኝ መረረኝ እኔ እንዴ እኔ መረረኝ በቃ በነፃነት ልኖርበት ባልሽን ይሄ ቪዲዮ ላንቺ ነው ባልሽን አስቁሚልኝ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ስገባ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل جمتوتا سجالة جمتوتا أشكفتوتا حاجة جافرة كم نجا أنفال جمال ده قبل جمتوتا سجالة جمتوتا أشكفتوتا أنفال جمال أنا هدوف بجنجان أفتني يويا أمسي يويا سنين جرجرت نجا كيسني كنياتن دادا بجنجان أفتاتني سجلي سمية أكمل أجيب فتن كنا أيو أني أبا وراكي نرد علي nah tihadai amma isa jalade suni ka inni deme na fana deme na barbadu na tihadai in barbadu jarsake na raqagaddu jechani jetti me kawan ayun jettum buru hillalla yoro tokko fakkeenya fi wanti harka qabani gaafa harka dhaban namatti dhagama saydon gaafa yaatti isa osoo jaartii isaa beeku osoo jaartii isaa qabu jaartii biraa irratti fuudhee akkuma isiin jettee midhaan gattaruu fididee midhaan nyaachuu dadhabdee hin dhukkubaa jaalala kiyyaan miidhamtee akkasii jechaanii ture waan inni gaafsan jedheen hunda isiin hunoo irraa kafaltaa jirti jecha harka maaliif jennaan dubartiin goonni akkana dhiira akkana nama godhe kana akkanatti irraa kafalatudha kanaafu dura akkasitti aslan hiraaramtee dubbatti ijoollee wajjin rakkadhee maali ta'e jetti amma immoo hunoo alhamdulillah amma immoo alhamdulillah hunoo nagaan biyyatti galtee nagaan maatii ofiitti biyya ofiitti galtee manallee kireeffattee jiruu fi jalqabdee jirti jechaadha immoo suuta mana ofii san keessaa ayyuun gadi baasadhee ufii kootii ijoollee wajjin itti gala jettee jirti kun dubbii ijoodha keessas baafachuu qabdi maaliif jennaan isiidha dubartiin hangafa isiidha haati ijoollee keessa baafachuu qabdi sun immoo kabajamaan iyyuu jalaa ba'uu qabdi wasiin kabajaa jettee dhaantus waan feetis gootu jaartii jalqabaa waan taate keessa baafachuu dandeessi akkasii obboleewwan kiyyaa rakkate kana namni masaanuu fuudhu amma inni jidduu lamaanitti rakkate jecha tun asii garana jira jetti garana soqa dararame odoo inni soqu gara Itoophiyaa galte sun immoo qabaana gadhiisaa jetti akkasi kaawuno akkuma isiin jette gaafa kaan TikTok irraa sirbita gaafa kaan YouTube irraa bootta jetteeni nama dhibaa intala sanii sammuun isiitu xiqqoo fayyaa ta'uu isaa nama dhibaa gaafa kaan achii sirbiti gaafa kaan asii bootti rakkoo cimaa yeroo garii beeytanii masmara duniyaa masmara wal keessa yoo nama harkaana qabe masmarri wal keessa ta'e akkasii kan ta'a jechuudha maaliif jennaan inni yaayyaa gaafa kaan isatti heeruu isaaf jettee bootti gaafa kaan hunoo achirraa sirbiti baay'ee nama dhibaa waa hundaaf iyyuu Sumayyaa obboleetti keenya congratulation baga gammaddeesin jenna nu hundumtuu si jaalannaa si kabajnaa ati jaartii kabajaa qabdu ammallee jaartii hangafaati namni hedduun maal jedhanii isiin Oromoo miti ta Oromoo fuudhuu qabaa injiraa mire intala naannoo fi intala biyya ofii akkas jedhanii kun immoo intala naannoo taatee intala biyya biraa taatee hiree waan fal'aanni fuudhe jedhanii dubartii tokko yoo fuutee haadha warra keetii taatee jettee erga rabbiin hiree waliin isin lallabe hamma feetee badduu taatee hamma feetee gaarii taatee bakka erga gaafa tanteeti jechaadha maaliif hamaa fi gaariillee wajji dabarsita jechuudha wanti yaani ati ganaa kan biraa deemtee kan biraa fuutuuf tokko hin jiru ifgalee jaartii hangafaatii haadha ijoolleetii haadha ilmaaniitii maashaallah hunoo ilmaan meeqa sii horte ilmaan lama sii horte dhiira soo taatee ganaa sii horte siif deetti kanumaa obsa dhabdee dhiira argachuu fi maaliif yoo rabbi siin kennin dhiira akkamitti argatu hedda bar dhiira kanamaa kennu rabbi
akkasii waa hundaafiyyuu rabbiin hiree nama haa tolchu. Rabbiin hiree namaa haa tolchu. Walumaa galatti dhiira akka Sa'idoo kana baga sinitti jedhaan amma sinitti himamee masaanuu kanumarraa kan ka'e obboleessa abbaa kiyyaa tokko asitti masaanuu fuudhe akkam godhe ijoollee fi jaartii biyya galchee suni dubartittiin duraayyuu isa jaalattee edaa manuma obboleessa isaatti dhuftee itti galte kazaan uumbahu jettee achumatti hafte jecha kazaan akka godhanii ni kenni ni dhamee hin fuudhe erga fuudhee booda dura as waggaa meeqa muluu Suudii teette hinaafuma sababa intatti isa jaartiin isaa hangafaa ulfa taatee jecha hinaafumaaf maal goote gara Itoophiyaatti galte erga Itoophiyaatti galtee mootu subhanallah suni hangafaa sun ila abshaala warra Shaashamanneeti wallahi abshaalallee beeytullee jabdullee gootallee an baay'ee si jaaladha baay'ee innaa isiin suni maal akkam taate wanti goote maal maqaan isaa yaa rabbi Allahumma salli ala Muhammad mana odoo isiin hin galin qaruu xebee laala osoo isiin hin galin bakka lama mana gurgurte ammallee manni kireeffamu ka Adaamaa hin jira birriin isii harka jira maal goote birrii kanaan maqaa isiitiin jecha karrumasii duratti wanti bante mana konkolaataa dhiqu kana konkolaataa ka dhiqu ka konkolaataa sirreessu kana bante jecha kazaan kun immoo obboleessa abbaa kiyyaa mootu sababa hojiidhaaf achisii bira oola ka Shaashamannee kana bira jechaadha kan kenna kaasii kana ka Arbaa Guuguu kan osoo hin taane ka Shaashamannee kana bira oola amma naateeti jakaa suni hin dhufte jedhanii yoo dhuftu innillee akkam akka ta'e naan gallee ifa naan taane garuu maal taanii gabayaa namni Adaamaa beeytanii namni Adaamaa beeytan jecha eessatti walloluu hedanii hammadeetti walitti dhufanii walloluu hedan kazaan tun xawxaawwan taasii galtee tun illee asumaa galtee xawxaawwaa wayiiti arraba dheeratti illee itti dubbatte jaarsa kiyya maaliif achitti qabdee maaliif achi tursiiste jennaanini waan sirraa barbaadu waan hin jirreef si gatee isatu dhufe jettee naan isan fudhanne dantaa ofii dhufee jettee hagas yoo akkana jedhanii sun harkaan itti taffisitti badabara yoo of jedhan qilleensa waan tartu waan qilleensi dabarsu yaani akkam jedhee isinitti taayimu isii fassaruuf ni ulfaata gaararraa jedhaan baqa gaararraa ani yeroo baay'ee san gaararraa jedhee waama yaa rabbi na araarame maaliif jennaan akkuma gaararraa jijjiiramti kanaafuu naateetiyya isiin suni wal qaban jedhan harkaan wallahi guddoon sukkumtee lafa isii keetti laal ulfallee barsanuu baatii meeqa sukkumtee lafa isii keetti wallahi alazim an baay'ee kolfee subhanallah innaa akkasii gaafa kaan immootu hatta mana yaalaa hundaa poolisiin hundi yaamamee jedhan isii waan kabadii qabu isii taateef poolisilleen homaan goone mana yaalaa deemteetuma yaalamte yaa'u jaarsuma laala jaarsuma yaala ka eenyutu si yaala qabeenyaa kama jaarsa si yaalamti akkasitti mana yaala dhayxee yaalamte jechaadha eeshi sambira tartee hoo wallahi nama daba namatti yaadu kana wallahi ho billahi yeroo jaarsa si awwalaa bira jirtu jaarsa awwalaati ijoollee lama deette ijoollee lama dhiira fi durba irratti gattee biraa baate tokko daa'imni yoo baatu ji'a lama daa'imni ji'a lama la ji'a afur astaghfirullah daa'imni ji'a afuri jaarsa duraa sanirratti gattee biraa baate subhanallah hatta nu hundi kadhannee gorsinee dadhabnetti deebuu didde amma gaafa kaanii obboleessa abbaa kiyyaa kanatti heerumte erga heerumte booda ijoollee lama achitti deette opereeshiniin deette ammallee deebiteetiin immoo obboleessa abbaa kiyyaatti tokko in ulfoofte ka isaatiif kabirallee Allahu alam ka isuma fulfaayee jettee yeroo sana abba guddaa kiyyaanni kaa walitti ni dhanne innaa hin ulfoofte erga ulfoofte booda daa'imattiin sunillee ni garamatti duute kazaan sanillee opereeshinii maan garaa baasan opereeshinii meeqa taate sadi taate gaafa kaanii ammallee yooma san addaan hin turre waggatti ilma biraa ulfoofte ilma dhiiraa kenneefi maaliif jennaan isiidha malee ilmi dhiiraa suni anaaf obboleessuma kiyyaati ilma beera kiyyaati
obboleessuma kiyya naa ta'a jechaadha foon kiyya እና ሲንገሩ foon kiyya smiti fira kiyya smiti singararra isin jaaladhu baay'een jibba kanaafu sakutullahi lazi kanaafu maal taate amma morka isiitiif morka masaanuu isii taangafaati jecha mee namni namatti morka amaliyaan isii osoon fayyin sanubar huno afur operationiin deette yani tokko jalaa duutullee yaa afur jedhamee lakkaayama operationii afur osoo qabdu shanaffaa ulfoofte amma kanatti yaada keessa jirti jedhan huno eessatti deetti Itoophiyaa hin beekan ka amma yaa'ii godhanii shanaffallee waan ta'eef yoo umraan jiraate umraa dhufee Suuditti dayee galaa jedhaa jirti jedhan argitee habibti yeroo garii boolla namaaf qottu gadin fageessin jedhan maaliif ufii itti lixxaka amma mucayyoon sun gaafa sanii yoo ulfooftullee sharri maaf ulfoofte barbaaddee osoo hin ta'in bakka morkuma masaanuu isii kanaaf ammallee gaafa jaarsa san bira jirtu wallaahi wabillaahi jakiyyaan argee shiroo barbarretti sooqiddatti sukkaaratti biddeenatti daabboti waa hunda waan manaa qabdu hatta waxii qiccee kennaafi jirtu tajaajila obboleessa baakiyyaa yooma san itti mee dubartiin kun gaarii miti uf eeggannoo godhii amanteetinii ufittiin kaleessinii jedheen wallaahi itti mee tun fayyaaletti waan taateef tashaashamennee tuni ittuma zimmi jette intalli suni mee isinitti ma seenaa wayii isinitti ma wallaahi jiruu kiyyarratti yeroo jalqabaatiif isii arge yeroo jalqabaatiif yeroo san haadha isii dhaltee waliin dubbisanii yoo xiqqaate gara waggaa akkas waggaa lamaa ta'a sarbisi manuma isaanii keessa sarbisi baay'ee qabanii sarbisi kifilii takka fudhattee keessa galti nyaata haati hojjette isiin hin nyaattu lagatti haati nyaata isiin hojjette hin nyaattu lagatti subhaanallah yaa rabbii kiyyaan jiruu kiyyarratti waan akkasii yeroo jalqabaatiif arge maaliif jennaan ani haadha na dhaltee haadha jettee na dhaltee aayyooti jecha akkamitti isii wal dhabee waliin dubbisne ufii manuma isii keessa taa'a kifilii biraa keessa taa'ee nyaataati siyya macheem haati kiyya haati na dhalte dawaa guutee na ajjeeftu nyaata haati kiyya hojjatte hin nyaanne haati hoo nyaata ilmoon isii hojjatte hin nyaanne laa hawla walaa quwwata illaa billah intala akkasii abaaramtuu turte intala baay'ee yani akkam jedhee isinitti taa'emu wallaahi ta abaarsi rabbii irratti bu'ee subhaanallah akira rabbi maal taatere huno deemtee mana namaa bultii namaa jaarsa namaa qabattee milkoofte isiin ammaaf garuu wanni itti milkaa'in hin jira fakkeenyaaf tun dubartiin abshaala qabeenya isii dura achi jiru hunda gara maqaa ofii goote kuni jecha kaangafaa kuni jecha dubartitti isiin immoo obboleessummaan isii ka waliin dhalate yeroo meeqas obboleessi isii mana adaamaa lafa adaamaa jalaa gurgurate dallaalallee ammallee deebi'ee abbaa langaa ammoo maal jedhan si badaate avukaatoo jedhan san avukaatoo akkasii mana isii jalumaa gurgurataa oola lafa isii jalumaa gurgurataa oola huno amma humaan qabdu jedhan huma rahmata rabbi malee subhaanallah kazaan erga humaan qabne maal gootire isiin siistamiin isii ka duraa ka obboleessa abbaa kiyyaa kana ka ayya guddoo kennaa kana fudhachuu etti nyaatta jedhe abbaalata ammaaf mana kiraa keessa jirti dura man obboleetti isii dagmoo akkoo kan nama ajaa'ibsiisu obboleessuma abbaa kiyyaa kama garaa tokkichaa saniin jecha ka isii fuudhe saniin garaa tokkichaattu obboleetti isii uf jalaa qaba isiin duruu aslan obboleetti isii wajji dhalatte baay'ee tokkotti naafti osoo isiiti obboleettiin hangafaa isii kuni homaan godhattu homa osoo isiiti obboleettiin hangafaa isii kuni hiyyummaadhaan duuti isii fi ijoolleen isii garuu kanuma keessa subhaanallah obboleettiin isii sun kan baay'ee kana gaati baay'ee nama gaariidha wallaahi alazim nama gaariidha tan nagahaati akka isiitii miti hin dubbattu yeroo hunda obboleettiin isii kun hin dubbattu wallaahi alazim zammujetti baqa guyyuma tokko dubbatteetu hin beektu maaliif ni obsitii waan hunda obsaan dabarsitii haa ta'uutii garuu osoo obsaan dabarsituu hin jira ka obsi daangaa qabaa miree obsi daangaa darbee hin dabbaraayyuu na akkasitti obboleewwan kiyyaa
dubartii akkana rabbiin dhiira keenya irraa haa fageessu wallaahi alazim dubartii bakka deemte hundatti nama waliin galle dubartii bakka deemte hundatti waan gaariin daleene asittis nama walitti nayxu dubartii akkasii rabbummaan isinirraa haa qabu rabbummaan isinitti hin fidin wallaahi rabbummaan isinitti hin fidin amma isin nama meeqa olamarri siin barbaadu namni siin fedhu homu siin fedhatu because nama dhufu afaaniin gadi jal'isi afaaniin kaan asii achi laayixee kaanii wal loltii kaanii wal fixxee namni si wal lolii jiru na fakkaatu faamilii yani nama keenyarraa hunda isaaniitii wal loltii wal fixxee jirti akkan isin jedhu obboleewwan kiyya rabbi dubartii akkasii isinirraa haa qabu obboleewwan keessanirrallee haa qabu ni ulfaata wallaahi yeroo gariin dubartii kashnabee akkana alhamdulillah rabbil alamin obboleewwan kiyya gaggaarii fuudhanii galata rabbii garuu warri obboleeyyan keessan hin fuudhin rabbiin wallaahi dubartii gadhee akkanaa kashnabee akkana isinirraa haa fageessu isiniin jedha wallaahi isinirraa haa fageessu ani yoo waan isin yaadadhu kolfillee na qaba maaliif jennaan namuma kana osoo isiiti jecha osoo isiif ta'e rabbiin hin taasisuuf malee namni hunduu isii jalatti bulan yani aangoo isii jalatti bulan osoo isii ta'e akka namni tokko isii bira darbu hin barbaaddu akka namni tokko duroomu hin barbaaddu bakka akka namni tokko dureessa ta'ee arguun barbaadu hin feetu hin dandeettu jecha isii dhukkuba yoo nama tokko isii olitti argite isii dhukkuba bakka fayyaan argattu yani maal jedhe akkam jedhe isinitti haa himure na akkasanii haalli isii baay'ee nama dhiba yani ulfaataadha bakka akkam jedhe isinitti haa himu hinaaftuudha naman jaalattu rabbiin dubartii akkasii isinirraa haa qabu keessattuu masaanuu yoo namatti dhufuu isii rabbiin fiduu isii dhoolle masaanuu gaarii nu haa fidu wallaahi lazim ani masaanuu yoo narraa hin hafne jecha yaa rabbii kiyya masaanuu gaarii tasi sodaattu ta imaana qabdu ta ibaadaa kee gootu yaa rabbi naa fidi jedhee rabbiin kadhadha maaliif jennaanini masaanuu dhibbaan fedhuu hin jiru wanti haalli sitti dirqamee masaanuu si feesisu jira fakkeenyaaf ijoolleen biyya ambaa teettanii waggaa dheeraa teenne jecha nuti yoo asii galle akka abbaa warraa kenna yookaan abbaa warraan kenna ilmaan 10 barbaada an 10 san da'uu danda'a hin danda'u dhugumaan dubartiin biyya ambaa teette yoo lakkuun deette malee 10 san da'uu hin dandeettu yookaan inni 10 ol fedha tayyib hin danda'u jecha kanaafuu yoo san maal gootare dirqamatti fuuta ammallee immoo tarii rabbiin si dureessa sirriitti si dureessa gaafa duroomte hoo akkam goota dirqamatti fuuta maaliif itti fuuta qabeenya san eessa fiddare qabeenya sanii ilmaan keetiif gochuu fi dirqama jaallattii osoo hin ta'in giddii kee itti fuuta akkasii jaallattii osoo hin ta'in giddii kee itti fuuta laal giddii kee na haala hedduurratti dirqama taataa jecha ati jaarsa kee itti fuudhu waa hedduurratti yeroo san immoo jaartii gaarii ta rabbiin sodaattu ta ibaadaa rabbii gootu rabbiin jaarsa keessanitti haa qabu dhifama mana keessa deemaa dalagaatiin sagalee warabaa innaa jaartii akkasii rabbiin isinii haa fidu malee jaartii akkanaa gaarii kan ta'e isinitti fidin wallaahi namni masaanuu jibbitan keessattuu namni masaanuu jibbitanii of eeggannaa godhaa osoo isin jibbitanii tan taane masaanuun hamtuun isin bira mana keessan dhufte wajji rakkatan jecha kanaafuu masaanuu jibbuu osoo hin taane masaanuu akkamiittu naa dhufaa rabbiin masaanuu akkamii natti fidaa jedhanii yaadutu bareeda fakkeenyaaf masaanuun gariin jirti abaaramtuu micciiramtuu ta rabbiin jallise
masaanuun gariin jirti tarabbiin qajeeltuu bareedduu ta akhlaaqa gaarii qabdu kanaafuu isin maal gochuu qabdarree yaa rabbii kiyya masaanuu erganatti fiduun kiyya hin oolinu masaanuu akhlaaqa bareeda qabdu naafidi masaanuu gaarii naafidi jedhaati rabbii keessan kadhaa yaa jaafee kiyya bookeen sifitti ante rabbii keessan kadhaa isiniin jedha ani mootu rabbii kiyya maal jedhaan yaa rabbii kiyya masaanuu bareedduu isi masaanuu gaarii qajeeltuu tarabbiin sodaattu naafidi jedhee kadhaa yeroo hunda akkasuma jedhee kadhaa wallaahi maaliif jennaanini erga masaanuun narraan hafne rabbiin masaanuu hamtuu natti hin fidini asumaan immoo warri masaanuu jibbitanis dhiifama waa'ee masaanuutiin mataa isin dhukkubse maaliif beetanii namni waan masaanuu yoo dubbatu barumsa irraa argata akkamitti barumsa irraa argata fakkeenya fi namni hedduun jechaadha masaanuma waan jedhaniif jedheetiniin iyyee dallana jechaadha osoo hiikaa masaanuu sun beekin baqa jechuun masaanuu jedhu namni gariin immootu masaanummaan iyyuu maal akka taate hin beeku calliseetuma malee masaanuu fakkeenya fi jechaadha mee fakkeenya isinitti himaa dubartiin tokko ollaa kenna manni isaaniitiif mana kenna karamatu nu jidduu jira achi abbaa warraa isii Useen Hajaliyyi jedhama durbichatti na oola haati isaa rabbi rahmata haa godhuu fi obboleetti maayyoo tiyyaati garaa tokko soon ta'ini imaana beerotaati innaa inni suni jechaadha subhaanallah jaartii lama qaba inni suni jaartii lama qaba jaartiin dura tokkoma qaba tokkottiin suni amantii biraatirraa islaamummaa fudhattee amantii kiristaanaa turte islaamummaa fudhattee maashaallah islaama taate dura hojjettuu isaa taate hojjettumarraa jijjiiramte gara jaartitti jijjiiramte erga shaadaa qabattee booda ilmaan babbareedduu tokko deetteef namittiin baay'ee bareedduudha baay'ee bareeddi achi qabeenya haalan qaba warri arbaa guuguu Huseen Hajaliyyi jechuun beeytanii qabeenya baay'ee qaba maal goote jaartii lammataa itti fuute wallaahi ufumaa diggistee ufumaa feetee intala bareedduu filattee tanatu jaarsa kiyyaa ta'a tanatu naaf ta'a jettee diggistee itti fuute dubartii gaarii tokko itti fuute subhaanallah ergasii booda waliin jiraatu jalqaban akkuma bakka isin akkam isinitti taa'im akka obboleettii hangafaa fi quxisutti waliin jiraatanii baay'ee wal kabajanii baay'ee wal jaalatanii kanattu kaaf immoo inni akkuma tasaa ta'ee rabbi rahmata haa godhuu fi ni du'e erganni du'e qabeenya kana akkamitti addaan qooddatanii abbaa qabeenyati dachii qaba makiinaa afur qaba jedhaniisi makiinaa qixqixii kana makiinaa qaba maal qaba baabura qaba kana hunda namittiin teette subhaanallah qixxatti ilmaan namitti saniitii fi ilmaan namitti kanaatiif namittiin hangafaa kuni hin qooddee jechaadha muluu qooddee geessitee subhaanallah amma ijoolleen isillee gugurdatte ijoolleen kaanlee gugurdatte ijoolleen kun mucaa dhiiraa tokkoma qabdi talammataa tun immoo ijoollee dhiiraa wal qixxooftee babiyyoo Nuraddiini eenyu tokkollee amma sadi qaban sadi ijoollee dhiiraa sadi qabdi tun tadruba dagadhan tadruba ijoollee sadi bichaa beekaa achi booda xixiqqoon hin jirti hin beeku maaliif jennaan ufayyaa biyyaa ba'ee tureera kazaan subhaanallah والله وان باينا مجاعب سيس سبحان الله كزان ijoollee isaanii hundaafuu adda addatti qoodanii jedhan mucaan tokko kan namitti masaanuu sanii baay'ee cimaadha waa baay'ee illee hojjetas baay'ee cimaadha konkolaachisa irratti illee konkolaataa oofu sirrimatti oofa duriyyee miti akka ijoollee kaanini inni magaalatti illee hin guddanne ka magaalaa kuni duriyyeedha inna kanatti makiinaa kennani ijoolleen dhiiraa afurii ka gugurdattee silaa umriin isaanii bakka makiinaa qabachuu ga'u hundaa afranitti kennanii birrii ji'a tokkotti galchan galii jechaadha galii bakka tokkotti herreega maal jedhaniini birriin galii ji'a tokko hagana birrii hagana yoo gurgurte yookaan yoo hojjette in fudhata jedhanii mucaan sun san caala daran hojjeta argite nuti garuu dhaabneetuma dhiisnee waa tokko yoo hojjechuuf deemnu in jalqabnaa hin xumurroo ammas immoo masaanuu yoo jedhamu akkanumatti jibbinaa odoo faayidaa isiitiif
midhaasiitu addaan hin beekin akkanuma jibbaa jirra inshaallah yaa'u warra masaanuu feene rabbi ifama heddumaan waa laalutti ta'e እና ከሰኔው በሌወን ኪያ ربين إن شاء الله نتابع السورة ربي رزق إنه فابنو وبليان كنا كان اللي ربيني يا رمونا لساني قوتي كرا مركز أساسان هذا بسوا ما يعرف جنان وأنا مجاوات تسو مركز الرنا محمسها أكس إن شاء الله إني برامو أبانجا في مزيد جرا هاي ما جراني تكوني ifama beleewwan kiyyaa naarkaa addaan citee sagaleeni kanaafuu yeroo tokko maal jedhani warri soddaa kuni malkistee mooyaa ka gorobees jedhani rabbiin sammuu bareedaa nu haa kennu qaroo godhee nu haa uumu waan biraa hunda itti dhaqqaban itti gahan jechaadha garuu sammuu qabaachuun barbaachisaadha nama sammuu qabtu itti yaadee bultii ofii borataa bultii ofii tolfataa namni sammuu hin qabne homaan qabu jechaadha إن شاء الله أبا وراكيسن وريك أبدني جبي فدا وري موتو برانكي ما برانكي تداليدني أكو متسا زوري غافني فور إيتكو غرانسي فغاتا كنافو جواد سننجر أو بلي وانكيا ربين والله العظيم حق أبا ورانا متيس ربين نها قدو هيروماني قفامتي دوبرتين توكو هيرومتي ولتي جباتي قفامتي فكينيا فأبا وراكي يمالنا الرابر بادا أبا مناكي يمالنا الرابر بادا مالي أفنا فوق بيكو قبان إجولين تينا غارين مالي فكا فوق رماني يهون بيكاني akka kana obboleewwan kiyyaa rabbiini insha Allah bultii gaarii bultii khayrii bultii bareedduu warran heeruminitti hajaaru warra heerumee immoo bultii jaaratee bultii qabateetiin hin jedhu bultii isaanii haa tolchu isinin jedha wallahi namni bultii harkaa qabu bultii tokkotti ashoofuun gaarii mitaan fakkeenya faatii kaanusin kuni bultii ufiitti ashoofaa jirti this is wrong kuni gaarii miti dubartiin tokko jabdu yoo jedhamtu nam bultii ofii seeran qabate dubartii akkasii taa obboleewwan kiyya jaarsi keessa yoo isin seeran qabattanii yoo waan isinirraa barbaadu tokko guutaniif wanni inni alalaaluuf hin jiru jechaadha jireenya kana qaalofte kanaanii jaarsa keessan sadaffaa alfaffaa fuusistanii rakkatinaa waliin isiniin jedha insha Allah rabbiin yaada muraada kenna nuuf haa guutu rabbiin nu haa milkeessu addunyaa akkarattis isinin jedha obboleewwan kiyyaa maaliif jennaanini waa toleen nama rabbiin kaatimaa isa tolchee fi nama rabbiin akhlaaqa gaarii isaa kenne fakkeenyaaf jechaadha ijoolleen zabana kana dhiira qixxee isaa arrabsitii waan barbaadde jettiini bakka barbaadde oolti nu duraan bar meeshaa yoo taphannu bakka argineen oollu sababa kanaaf ta'eef ijoolleen dhaloota kun adda ol guddattuun waanuma namni dalage kana laalaa guddatti waan ta'eefi waan gaarii dubbadhu waan gaarii dalagi waan gaarii irratti gad dhaabbadhu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa inshallah ka rabbiin khayrii haa godhu rabbii yaada muraada keessan hunduma keessanuu isinii haa gootu yeroo tokko biyyaa baanee waan biyyaan baatti nu mudatu waan hin beekne fi wanti kana akkuma bakka akkamitti isiniin haa jedhu jiruu kana akka waan wanni ittiin laalina akka waan ergisaatti laalaa isiniin jedha fakkeenyaaf nama hedduudha anuu kan beeku anuu ganama kan beekne waa hedduutu irra jira insha Allah yoo rabbi jedhee haadha gaarii haadha cimtuu haadha warraa cimtuu taatanii argamuu qabdanii haadha warraa sanafii haadha warraa sanafii hin ta'inaa isiniin jedha buleewwan kiyya
wallahi dhiifama irrafne mugaa viidiyoo kanarratti sagalee waraabee inshallah maaliif jennaanini viidiyoo Sumayyaa san argee booda yoo san irra ture kabraa fiddisiin osoo kabraa fidiin viidiyoo makana garaan nyaate irraa dubbadha jedhee irraa dubbadhee yeroo garii jechaadha gaafa of biratti ilaalanii homaa namatti hin fakkaatu garuu gaafa of biraa dhabanii homaa namatti fakkaata namni tokko namni kamuu jechaadha abbaa warraa keessan jabeeffadha yoo dandeettan ilkaan keessaniin ciniina qabadhaa isiniin jedha inshallah akka namni biraa isin seennee abbilee wankiya adhi guyyaa kibxataati bororoobiidha guyyaan gadiin dhaabbattu hin fiidi mee bakka isinitti dhaabbattu boru laalla kaadhaaf haa fiidu karas nagaa